Firikona tindirmane jalaleko swamnanaaf kakabdeta hadda du'a sana jalana bafteta kanafano sifankaba o galata Natti tolte taya gofta lafa onat gargar sadan kakamne iya koti firikona tindirmane jalaleko swamnana kakabdeta hadda du'a sana jalana bafteta kanafano sifankaba o galata natti tolte taya gofta iyadda anani yadden ilmanna matani madden narragore darbe namnin iya kotun nagainin iyadda anani yadden ilmanna matani madden narragore darbe namnin iya kotun nagaini jalaleko swamnanaaf kakabdeta hadda du'a sana jalana bafteta kanafano sifankaba o galata natti tolte taya gofta wamicha konda barfannen ilkendinas nanargannen nuffi male nadagese dadhabbi kot nadandese wamicha konda barfannen ilkendina nanargannen nuffi male nadagese dadhabbi kot nadandese jalaleko swamnanaaf kakabdeta hadda du'a sana jalana bafteta kanafano sifankaba o galata natti tolte taya gofta lubbun kanko sifarfatti ulfaddu sinjetti firadiga marrumani atanti kon aftanani lubbun kanko sifarfatti ulfaddu sinjetti firadiga marrumani atanti kon aftanani jalaleko swamnanaaf kakabdeta hadda du'a sana jalana bafteta kanafano sifankaba o galata natti tolte taya gofta fago tina fidde jirachu koti gammadde ule kora di babako natti tolte tagoftako fago tina fidde jirachu koti gammadde
ulee koraa dibaaba koo natti toltee tagooftaa koo jaalallee koo suwamnaannaaf qaqqabdeetta hadhaa du'aa sana jaalaa na baafteetta kanaafanoo siifan qabaa oo galataa natti toltee yaa gooftaa lafa onaat gargaarsaadhaan an qaqqabneen iyya kootiif firrii koonaatti hin dirmanne jaalallee koo siwamnaannaaf qaqqabdeetta hadhaa du'aa sana jaalaa na baafteetta kanaafanoo siifan qabaa oo galataa natti toltee yaa gooftaa eebbifamaa waaqayyos galanni waaqayyoo haa ta'u maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u Amen. Beben baay'ee waaqayyo si haa eebbisu sis maatii keessi eger lallaba booddee munuu faarfatti amma ishee gadhiibnee gara dubbii waaqayyootti dabarraa amma har'aatti dubbii waaqayyoon itti dubbataa ture amma garuu har'aa obboleessi keenya Tsaggaayeen dubbii waaqayyoo nuuf fidee dhufaa gara isaa dhaggeeffannaa isa booddee faarfannaa dhageenya jechuudha ammas Tsaggaayee ittiin dabarsa. Gooftaan isin haa eebbisu. Lubaa dhifama faarfattuun keenya seven sanaati. Seven ittaanaati. Gooftaan si haa eebbisu baay'ee si jaallanna faarfannaan kee yeroo hundumayyuu nu haarissa. Jiraadhu. Sagalee waaqayyoo wajjin laallaga. Har'aa yeroo dheeraa booddee wal argine gooftaaf galannaa ta'u maqaan isaa eebbifamu. Sagalee waaqayyoo isa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti barreeffame irraa kaafneeti achirra dhaabbannee dubbii waaqayyoo laalla. Mata duree akkas jedhuunani jalqaba. Oolchaan eenyu inni mata duree jedhu gaafiidha. Gaafii qaba. Adeemsa keessa lallaba keenya keessa immoo deebii argachaa deemna jechuudha. Oolchaan eenyu inni namoonni dandeessan macaafa keessan macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 10 baafatanii na duuka deemtu nan dubbisaa akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin. Maqaan waaqayyoo gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee in oola jedha. Dubbii kana kan dubbate yookiin immoo kan barreesse macaafota kana qofa osoo hin ta'in macaafa lallabaa, macaafa fakkeenyaa, macaafa weedduu caalu kana kan barreesse Salamooni. As keessatti macaafota kana keessattuu macaafota sadan amma jedhe kana keessatti yeroo baay'ee kan nuti arginu jechoota dubbii ogummaan keessa guutanidha. Gorsi keessa jira, jajjabeenyi keessa jira. Walumaa galatti iddoo ogummaan Salamoon itti cuunfamanii keessa ta'anidha. Salamoon nama ogeessa, nama jabaa, ogummaan isaa immoo deebi'ee biyya lafaatti kan hin argamne akka ta'e macaafa qulqulluun hin dubbata. Ogummaa isaa kana immoo hunduma isa danda'u, hunduma gadarraasa jiru waaqayyo biraa akka fudhate, waaqayyo biraa akka kennameef macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 3 keessatti yeroo inni jalqaba aangoo abbaa isaarraa Daawitirraa fudhatee saba Israa'el bulchuudhaaf mucummaatti yeroo jiru ganaa ijoollee reefu daa'ima ta'ee nama yaada hin qabne yookiin immoo yaada ittiin bulchu akkatti bulchuu danda'u nama hin qabne waa'een bulchiinsaa, waa'een biyya bulchuudhaa, waa'een namoota gaggeessuudhaa, waa'een biyya Israa'el biyya guddoo sana bulchuudhaa nama hin galleef ta'ee otoo jiruu gara aangootti akka dhufe hin hubanna. Achirraa kutaa sanarratti maal jedha? Abjuutti waaqayyo yeroo maal akkan siif godhu barbaadde isa gaafatutti
inni immoo yaa waaqayyo hunduma gararraa jedhe saba bal'aa kana ani daa'ima ogummaan ittiin bulchuu danda'u ogummaan ittiin isaan seerachuu danda'u naaf kenni jedhee akka gaafate achirraa ka'ee yeroo sana dura kan inni ture yaada daa'imummaa keessa yaada bilchina hin qabne namoota gaggeessuudhaaf ga'een ogummaan gaggeessummaa isaaf akka hin kennamne yeroo sanatti bilchina akka hin qabne dubbata achirraa hubanna dubbisaa sanarraa jechuudha. Waaqayyo garuu sababa qajeelummaadhaan ogummaa isa hunduma gararraa jiru beekumsa gaafateef waan hundumaa waan foon isaatiif ta'u jireenya isaatiif ta'u foon isaatiin kan barbaadu cinaatti dhiisee qajeelummaa ogummaa harka waaqayyoo keessaa waan nagaarii waan kadhateef waaqayyo immoo waan hundumaa dabarsee sana duuka akka isaaf kenne hundumayyuu dabarsee siifan kenna qabeenya siifan kenna ogummaa siifan kenne dee waaqayyo kakkateef sana hundumaa immoo akka kenneef nu banna jechuudha kutaa sana keessatti. Addunyaan kun nama akka kanaa deebiftee hin arganne jechuudha. Sababni isaa akka waaqayyoo keessaa ogummaan kennameef jechuudha Salamooniif. Salamoon nama ogeessa addunyaan deebiftee hin arganne duuba baraarra taa'ee baroota fuuldura jiran baroota dhaloota fuuldura jiran hamma dhuma bara biyya lafaatti nama garas taa'ee ilaalaa ture jechuudha waa'ee biyya lafaa kana. Bara durii dhaabbatee qarqara garasii dhaabbatee fiixee dhuma baraa nama arguu danda'e nama xiinxaluu danda'e ogummaadhaan nama madaaleedha jechuudha. Haa ta'u biyya lafaa kana keessatti ogummaa isaatiin qabeenya isaatiin dagaagaa waan hundumaa argachaa qabeenya kuufachaa waraana kuufachaa warqee kuufachaa meetii kuufachaa akkasuma ogummaa isaas kuufachaa yeroo dhufetti ogummaa isaa sanaan waan biyya lafaa hilaaluu akka jalqabee macaafa lallabaa keessatti boqonnaa tokkorraa kaafnee yoo duubatti deebinee hin laalle jechuudha. Nan laalee jedha waan hundumayyuu. Biyya lafaa kana nan laalee jedha. Waan aduu gajjallaa kana jiru waan haaraa nan barbaadee jedha. Waan hundumtiyyuu akka nama qilleensa ari'u akka nama haboottifatee akka duwwaa waan qabu dhabee deebi'utti akka nama qilleensa habbuuquutti tasa hinnaanni ta'u biyya lafaa kanarra wanti haaraan akka hin jirre wanti hundumtuu deddeebi'ee ofiisaa akka hareessu isa kaleessa mul'ate isa kaleessa waaqayyo kaayee akka ta'e nan argee jedha. Biyya lafaa kanarra wanti hundumtuu akka nama qilleensa ari'uutii jedha. Tasasii jedha wanti haaraanii hin jiru biyya lafaa kanarra haduu kana gad jallaa bantii waaqaa kana gad jallaa wanti haaraan hin jiru jedheetu hin cufee jechuudha. Ogummaa isaatiin ilaalee yoomirra dhaabbatee bara durii irra dhaabbatee jechuudha. Isa har'a nuti itti jirru kana isa dhaloonni nu booddee dhufu immoo ogummaa isaatiin achirra dhaabbatee waan haaraan akka hin baane dhalli namaa akkasumaan akka dadhabu hin arge ogummaansaa wanti inni buuseef yoo jiraate isa kana jechuudha Salamooniif. Inni biyya lafaa kana hundumaa ilaalee bantii waaqaa kana gad jallaa kan jiru ogummaadhaan gaafa ol ba'ee ilaalu duwwaa ta'uu ishee argee jechuudha. Kuni gatii waaqayyo biraa akka waaqayyo biraa isaaf kennameef biyya lafaatti yoo deebine garuu ogummaan biyya lafaatti kennamu akkasii miti. Inni biyya lafaarraa fuudhamu ogummaaf beekumsi biyya lafaarraa kennamu ol nama baasaa nama seerrachiisaa addunyaan akka waan iddoo guddaarra jirtuutti waan guddaa akka waan harkaan qabataniitti akkasitti nama fakkeessa. Ogeeyyoonni biyya lafaa akkasitti ilaalu. Namni waaqayyo garuu ogummaa waaqayyo kennerra dhaabbatee biyya lafaa gaafa ilaalu hundumtuu darbuudhaaf akka jiru biyyi lafaa kun baduudhaaf akka jiru hundumtuu iddoo isaatti akka deebi'u duwwaa akka ta'e bantii waaqaa kana gad jallaa wanti haaraan akka hin jirretti arga jechuudha. Namni waaqayyo namni garuu biyya lafaa inni ogummaa biyya lafaa qabu immoo akkasitti miti. Addunyaa harka koo keessatti galfadheera jedha waan hundumaa nan qabaa'edha gowwummaa isaatiin jechuudha. Kanaaf Paawulos warra Qorontosiif fennaa dubbatu ergaa isaa jalqabaa Qorontos boqonnaa 1:25 irratti waan akka gowwummaa waaqayyootti fakkeeffamuu jedha. Waan akka gowwummaa waaqayyootti fakkeeffamu biyya lafaatti inni gowwummaa waaqayyootti fakkeeffamu biyya lafaatti waan gaarii fakkaata ogummaa fakkaata. Akka dadhabina waaqayyootti waan ilaalamus immoo qajeelummaa fakkaata biratti waan sirrii fakkaata. Wallaagaa waliif hin galu inni waaqayyo biraa kunii fi inni kan nama biraa jechuudha. Sababni isaa namni gaafa ol ba'utti fakkaatu yaada waaqayyoo keessa gaafa dhaabbatee ilaalta waan sun gadi bu'uu ta'a jechuudha.
akka Salamoon jedhutti namni ol ba'uu gaafatti fakkaate qabadheera waan hundumaa danda'eera hani qaba waan hundumaa seerradheera biyya lafaa gochuudhaaf haboonan qaba ogummaa qaba gaafa jedhu namni sun gowwummaa isa guddaa keessa seeneera kufaatii keessa seeneera jechuudha sababni isaa maaliifi gaafa ogummaa waaqayyo keessa seessan ilaaltanii biyyi lafaa kuniif wanti isheen qabdu hundumtuu battalatti akka libsuu ijaatti waan baduuf jechuudha. Waa'ee ogummaa Salamoon ambaroona dubbadheetan hin deebi'a gara lallaba keenya guyyaa har'aatti hin deebi'a. Ogummaan biyya lafaa gaa nama gata obboloota ko. Gaa Salamoon sana hundumaa ilaaleetu iddoo namatti dubbadheetti gaafa isin deebisu macaafa fakkeenyaa irratti boqonnaa 18 irratti hundumaa qaba namni kun meeshaa lolaa hin qaba. Warqee hin qaba, meetii hin qaba, ogummaa hin qaba, biyya lafaa seerachaa ture. Bulchitoonni yeroo sana turan Salamoonin ajaa'ibsifachaa, jinifachaa turanii, ogummaa isaa ajaa'ibsifachaa turanii. Hadhaara biyya lafaarraa gara isaatti yaa'uyyuu jedha. Ogummaa isaa ilaaluudhaaf dhaggeeffachuudhaaf. Sana hundumaa keessa taa'eeti akkas jedhe dhumarratti egaa. Hundumaa kan caalu. Meeshaa lolaa kan caalu, waraana kan caalu, beekumsaaf ogummaa kan caalu, maqaan waaqayyoo gimbii jabaadha. Qulqulloonni immoo achitti iddoon isaan baqatanii tolan iddoon kan biraan jiru jedheetu cufee lafa kaa'e jechuudha. Ameen. Maqaan waaqayyoo kan caalu gimbiin jabaan hin jiru. Gimbiin jabaan ogummaa ittiin biyya lafaatti hin moofkamtu caalu, warqeef meetii biyya lafaa caalu. Waraana biyya lafaa caalu maqaa waaqayyootiin ni gimbii jabaadhaa jedhe gaa isa bittaadha olaansee kaa'e jechuudha. Sana garjallaatti wanti haaraan hin jiru sana garjallaatti wanti waa gochuu danda'u hin jiru akka nama qilleensaa bootti maduuti inni kaan jedhe. Maqaa waaqayyoo garuu gimbii jabaadha qulqulloonni immoo isatti baqatanii ooluu jedhe. Achi gaa iddoon inni itti argee namni ooluu ni danda'u inni nama oolchuu danda'u maqaa waaqayyooti jechuudha. Gimbii jabaatti maaliif fakkeesse namni kun? Gimbii jabaatti maaliif fakkeesse maqaa waaqayyoo? Gimbii waan baay'eedhaan laalla gaafa gimbiin ka'u waan baay'ee yaadanna. Gimbii biyyi lafaa mootummoonni kaleessaa kan har'aa kan fuulduraas yeroo baay'ee iddoo dhokannaati kan isaan gimbiitti fakkeessan yookiin immoo iddoo itti waa ofirraa da'eessan iddoo itti of oolchan iddoo itti biyya isaanii oolchanii gimbiidha filatu inni jaarratu dallaa jabaa gimbii jechuun dhagaarraa jabeessanii too waan salphaatti hin diigamne tokko dhaabuu jechuudha. Namoonni akka itti hin seenne yookiin waan sodaatan tokko cabsee akka itti hin seenneef fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Yeroo durii keessatti biyya lafaa keenyarra kan jiru Chaayinaa Great Wall kan jedhamu warra Chaayinaadhaa ijaarratanii kan jiran biyya isaaniitti naannessanii jechuudha. Hortee warra Mongol jedhamu karaa kaaba isaaniirraa yeroo baay'ee inveed waan isaan godhaniif lola waan itti kaasaniif biyya isaanii saamaa waan turaniif dallaa ijaarratan jechuudha. Jara sana ofirraa dhoowwuudhaaf gimbii isaanii ijaarratan jechuudha. Amma dhaatillee bakka tourist center ta'eetti kan gargaaraa jiru. Akka kanatti biyyi lafaa gimbii ijaarratti gaafa waa isheetti cimee gaafa waa sodaattu gaafa loltee ofirraa deebisuu hin danda'u jettee of shakkitu gaafa humna ishii shakkitu dallaa ijaarti jechuudha naannoo ishiitti. Nurraa dhoowwuu danda'an kun nurraa tiksuu danda'anii mana isaaniitti naannoo isaaniitti naannessanii dallaa ijaarratu jechuudha. Ameerikaan irra yoo ilaalle yeroo waggaa lamaa sadan darban keessa Tiraamp akkas jechaa ture. Yakka biyya keenyatti dalagamaa jiruuf cubbuu biyya keenyatti godhamaa jiruuf qorichoota sammuu namaa naannessan biyya keenyatti galaa jiruufi warri Ameerikaa kibbaadhaa itti gaafatama guddaa waan qabaniif isaantu nutti fidaa jira. Biyya keenya kana jalaa oolchuudhaaf dallaa ijaarrannaa jedhe. Itti jiru amma ijaarutti jiru. Dallaa jabaa jechuudha. Waan sodaatan tokko ofirraa dhoowwuudhaaf. Inni kan biraa gara macaafa qulqulluutti gaafa isin deebisu Iyyaasuu boqonnaa 6 irratti inni barreeffame waa'ee dallaa Yerikoo masaraa Yerikoo ilaaltu. Yerikoon biyya Israa'el dhaaluudhaaf keessa darbuudhaaf Yerusaalem Kana'aanitti galuudhaaf biyya Gibxiiti baatee keessa darbitu yoo taatu jarri Yerikoo kuni oduu waa'ee Israa'el gaafa dhagaan irraa kaasanii dallaa ijaarrachuu jalqabani. Israa'el waan sodaataniif jedha. Iyyaasuu boqonnaa 6.
balbala isaanii jabeessanii cufatanii dallaa Yerikootiin mandara Yerikoo namoonni itti seenuu akka hin dandeenyetti keessaa ba'uus akka hin dandeenyetti dallaa isaanii jabeessanii ijaaranii jedha. Masaraan waan sodaatan tokko ofirraa ittisuudhaaf akka ittiin seenamneef iddoo itti of tiksanii jechuudha. Iddoo itti of eeganii jechuudha. Iddoo itti dhokatanii jechuudha masaraan. Iddoo itti biyya ofii oolchanii jechuudha masaraan. Kun hundumtuu seenaa mataa isaatti qaba obboloota ko. Yeroo isaatti hundumti isaayyuu hin hojjete hin jige inni ijaaramaa jirus jiguudhaaf jira. Sababni isaa harka namaatiin hojjetame waan ta'eef. Hin jige. Dallaa warra Chaayinaatis diina isaanii tiksuu hin dandeenye. Masaraa warra Yerikoodhaaf Israa'eelotaan ofirraa dhoowwuu hin dandeenye. Masaraan inni jabaan inni waaqarraa gaafa dhufee sagalee isaa gaditti dhiisu masaraan isaan ijaarratan cabseetu diina isaan sodaachaa jiran sana gaditti dhiise jechuudha. Masaraan inni nuyi haasaa jirru kun garuu inni macaafa keenya irratti barreeffame Salamoon dubbate gimbiin jabaan maqaan Waaqayyoo barri kan ittiin dhumne humni isa caalu kan ittiin kaane kan hin moofamne bara baraan jabaatee kan dhaabbatudha masaraan kun. Hinaareffama yeroo hundumaa masaraan kun umuriin isaa hin dhumu. Maqaan kun yeroo hundumaa haaraa ta'ee jiraata. Kaleessa Yisihaaq, Yaaqoob, Abrahaam fa'aa maqaa kanatti baqatanii oolaniiru. Daawit fa'aa maqaa kanatti baqatanii oolaniiru. Dhaloonni nu dura abboonni keenya nuyi warra wangeela harkaa fudhanne maqaa kana waammatanii oolaniiru. Nu sarara waammachaa jirra. Gaaf nuyi darbines dhaloonni waammata. Masaraan kun gimbii jabaadha kan jedhee fi gimbiin kun gimbii kana dura ijaaramanii isin fakkeeffamu jechuudha. Gaafa isaan gatanii darban, gaafa isaan moofa'an, gaafa isaan kufaman inni maqaan Waaqayyoo jabeeffamee bara baraan hin dhaabbata jechuudha. Ameen. Barri ittiin darbu hin qancaru. Bara baraan haara'ee dhaabbata ga'a. Inni kuni kan biraa masaroota nama kaasirraa kan addisa godhu maqaan Waaqayyoo akka masaraa biyya lafaa sana nama kaasee miti. Dhoksaatti jira. Hijji namootaa ilaalee isa arguu hin danda'u. Hijji diinotaa isa arguu hin danda'u. Diinni ilaalee too akkasitti jira raadaarii kanarraa dha'ee seenuu hin danda'ee tilmaamuu hin danda'u jechuudha. Maqaan Waaqayyoo masaraan jabaan kuni dhoksaatti naannoo warra barbaadeetti warra tiksuu barbaadeetti dhoksaatti naannoo isaanii buufata jechuudha. Hijji namootaa hin argu masaraa kana. Hijji biyya lafaa hin argu masaraa kana. Dhoksaadhaan namoota golguu barbaade namoota itti baqatan namoota keessa jiran dhoksaatti marsee tiksa jechuudha. Ameen. Naannoo isaanii buufata biyyi lafaa hin argu namni hin argu hin mul'atu garuu masaraan kun hin adda isa godhu keessaa inni tokko maalidha? Hin raafamu, hin jigu, hin dadhabu barritti hin darbu, hin socho'u kan biraa immoo dhoksaadhaan mandara warra isatti baqataniitti marseeti naannoo isaanii dhaabbata jechuudha. Dhoksaa qaba gaa. Qabxii sadii jalatti ilaalla. Waa'ee masaraa kana qabxii sadii jalatti ilaalla. Qabxii sadiitti ani reessinitti dubbadha. Maqaan Waaqayyoo kuni gimbiin jabaan kuni inni tokkoffaan iddoo baqannaati. Iddoo baqannaati. Macaafa faarfannaa boqonnaa 91 bira deemna. Gimbiin jabaan kun iddoo baqannaatti ni jedheera. Dawoo dhoksaa dhagaa. Dawoo dhoksaa. Namni barbaadee achitti kan nama arguu hin dandeenye iddootti sekiurdi ta'an yookiin immoo nageenyi guutummaan iddootti namatti dhaga'amudha jechuudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 1 akkasidha. Namni golgaa isa hunduma gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hunduma danda'u jala hin buufataa'edha. Gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata. Golgaan inni hunduma gararraa jiru kun maalidha inni? Namni golgaa isa hunduma gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hunduma danda'u jala hin buufata. Maqaan Waaqayyoo kun egaa eessa jira? Golgaa isa
hunduma danda'u gararraa hunduma golgaa hunduma gararraa jira jechuudha. Iddoon isaa iyyuu hunduma gararraadha. Ol gubbaa waaqarraa lafarras garuu bakki inni jiru umtuutti siqu hunduma gararraa buufatee jira golgaan kun jechuudha. Egaa namni golgaasa hunduma gararraa jiru keessa jiraatu. Golgaan inni hunduma gararraa jiru kun maqaa Waaqayyooti. Masaraa isaa amma dubbannu kanaadha jechuudha. Golgaan inni namni nama hin argine inni moofamne kun eessa jira? Iddoo hunduma gararraa jiru jira. Hundumaan olitti caalee jira. Achi keessa gaa buufachuu barbaachisa gaa. Hunduma gararraa isa jiru kana maqaa Waaqayyoo biyya lafaa isa seerratu. Dhaloota kana isa seerratu, dhaloota darbe isa seerratu, baltii kana isa seerratu, uumama hundumaa isa seerratu, hunduma gararraa isa jiru achi keessa seenuu barbaachisa gaa. Namni golgaa sana isa hunduma gararraa jiru keessa jiraatu achi keessa seenuu barbaachisa gaa. Gaaddisa isa hundumaa danda'u jala buufateedha. Gaaddisa isa hundumaa danda'u jala carsee wanti seenu jiru jechuudha gaa. Haduun ittiin bu'u jechuudha gaa. Maaliif gaaddisa isaatiin golbobeera jechuudha. Wanti isatti bu'u haduun hamaan inni dhaloota burjaajessu, inni sammuu namaa dha'u, inni jireenya namaa dukkaneessu, hammeenyi gararraa dhufu hin jiru gaa. Sababni isaa inni hunduma gararraa jira waan ta'eef. Wanti humna caalu hin jiru gaa. Humna kan na caalutu na gararraa natti dhufa. Olirraa gannatti dhufa. Humna na cabsutu natti rooba. Bokkaamaatu gadi dhufa jedhee namni sodaatu hin jiru gaa. Sababni isaa golgichi hunduma gararraa jira waan ta'eef, golgaasa hunduma gararraa jirurra jira waan ta'eef namni sun achi keessa buufachuu barbaachisa gaa. Waaqayyoon ani sitti kooluu galeera. Ati masaraa kooti, ati Waaqayyo koo isa ani amanadhuudha hin jedha. Hinnume gaa hin xumurame. Hunduma gararraa jira. Achi keessa seenteerta. Gaaddisa hundumaa danda'u jala seenteerta. Achi gaaddisaa jala buufatteerta. Bokkaa namaan sitti roobu, haduu namaan sitti bu'u, gaaddisi isaa si golboba. Sabira immoo deebitee maal jetta gaa? Ati masaraa kooti, ati Waaqayyo koo isaan amanadhuudha. Haaleluyyaa! Maqaa Waaqayyoo barbaraan haa ulfaatu. Ameen. Egaa Waaqayyo iddoo boqonnaati da'oo dhoksaati kan jennuu fi kanaaf egaa gararraa jira, waan hunduma gararraa jira. Achi jala seenuun immoo kan kee ta'a jechuudha. Namni achi jalatti baqatu golgaasa hunduma gararraa jiru keessa namni seenu inni gaaddisa hunduma gararraa jala buufateedha. Gaaddisti Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo jala namni seenee hamaan gararraadhaa dhufu humna kan caalu walii dhufee kan nama yaaddessu hin jiru gaa. Inni buufata gaarii jala, gaaddisa gaarii jala, iddoo qabbanaa jala dhaqee buufateera jechuudha. Itti fufaa lakkoofsa 9 gadi buuna. Lakkoofsa 9 achuma boqonnaa 91 jechuudha. Yaa Waaqayyo ati isaan kooluutti galuudha jetteetta. Isa hunduma gararraa jirus iddoo kooluutti galtuu godhatteetta. Namni wanti hamaan sitti hin bu'u dha'ichis mana keetti hin dhiyaatu. Isa kana baay'ee isaa kiristaanonni hin beeku. Isa macaafa qulqulluu boqonnaa 91 keessatti barreeffame kana namni hunduyyuu kaasee dubbachuu hin danda'a tiksii kana. Namni hundumtuyyuudha. Garuu tiksoota gidduu jiran kana bitaa keetti mirga keetti kumaatamaa badiisi dha'ichi guyyaa deemu dhibeen saafaadhaan deemu inni sin nyaatu mana keetti hin bu'u waan baay'ee jira. Sana hunduma gararraa garuu iyyuu obboloota koo inni jalqaba irratti jedhee kana hunduma jalaa ba'uudhaaf gaafa golgaa sana jala seenanidha jechuudha gaa. Golgaa isa hunduma gararraa jiru gaaddisa isa hundumaa danda'u jala gaafa ta'anidha jechuudha gaa. Kun hundumtuu namatti bu'uu kan hin dandeenye. Ni lakkoofsa 2 irraa kaasee Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'ee dha'icha nama balleessu si golbobaa si oolchaa xiyyi darbatamu sin argatu Waaqayyo mana kee eegaan jiru kuni gaafa ati mana Waaqayyoo isa hunduma danda'u maqaa Waaqayyoo isa jiraata gaaddisa isa hunduma gararraa jiru jala gaafati buufattee togaa
wanti biyya lafaa hunkuru kun wanti mandara hunkuru kun mana keetti hin boogaa gaafsan sababni isaa gaaddisa hunduma gararraa jiru jala buufatteetta waan ta'eef hirroo bogaa bokkaan ammeenyaa mana keetti manni kee marfameera jireenyi kee marfameera ati gaaddisa jala jirta waan ta'eef gaaddisa cabsee wanti sitti bu'u hin jiru gaafa sana gaamma bitaa keetti kumni kan kufu kumni kumaatamaa kumni kudhan immoo mirga keetti kan kufu xiyya namni biyyi lafaa darbatu seexanii darbatu kiyyoo dinni darbatu jalaa darbuu kan dandeessu gaafa ati golgaasa hunduma gararraa jiru sana jala gaafa dhattee buufattuudha. Gaafsana gaa maqaa waaqayyoo gimbii jabaa jala seenuuni hammeenya jalaa ba'uun tiksoota barreeffaman kana hunduma isaanii jala ooluuni gaafsuna jechuudha gaafati yaa waaqayyo ati isaani koolutti galodhettee gaafati mana kee irratti labsite gaafa waaqayyotti siqqee gaafa ofii kee achi keessa galchite fannoo isaa jalatti siqqeetu waaqayyo immoo deebisee akkas dhagaa. Lakkoofsa 10 irratti barreeffametti gadi buutanii olaaltanii sababii inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani sana oolcha waan inni maqaa koo beekuufis eegumsaan ol isa nan qaba inni ana waammataa anis deebii nan kennaaf yeroo rakkinaatti isa wajjin nan jiraadha achi keessaa isa nan baasa ulfina akka hin argatus nan godha haleluuyaa maqaa waaqayyoo barbaraan haa ulfaatu egaa waaqayyoo sababa inni natti maxxanuufi jedha sababa inni kooluu natti galuufi jedha kana hundumaa nan godhaafi jedha yeroo rakkinaatti yeroo inni na waammatus nan awwaadhaafi nan oolchaa nan gargaaraa nan tiksaa jedha sana hundumaa kan dursu garuu isa hunduma gararraa jiru golgaasa hunduma gararraa jiraatu gaaddisa hunduma gararraa jiru sana buufachuu barbaachisa jechuudha obboloota ko achi jala seenuun nuuf ta'a jechuudha maqaan waaqayyoo iddoo baqannaati kan jennuuf kanaaf egaa golgaa dhagaa iddoo nuti itti baqannuu dhagaa hin oolcha gaa waaqayyo gaafsana gaafati iddoo sana seentu gaafati waaqayyo ati kan kooti iddoo boqonnaa kooti ani san koolutti galuudha ati oolchaa kooti gaafa jettee jireenya kee irratti rabsitu waaqayyo immoo siif falmuu jalqaba gaas deebi'ee jechuudha wanti sitti bu'u hin jiru gaa sababni isaa gaafa seexanni siif qopheessu gaafa seexanni xiyyaasaa qopheessu gaafa seexanni huleesaa darbatu lakki inni anatti kooluu galeera maqaa kootta manateeraa jedha maqaan isaa barbaraan haa ulfaatu bakka sii bu'ee falmuu jalqaba gaa waaqayyo mandara keerra dhaabbachuu jalqaba waaqayyo balbala keerra dhaabbachuu jalqaba waaqayyo naannoo kee eeguu jalqaba gaa waaqayyo maqaan isaa barbaraan kan ulfaate haa ta'u haleluuyaa inni lammaffaani maqaan waaqayyoo kuni gargaaraadha waaqayyo warra waammataniif in awwaata macaafa faarfannaa boqonnaa 118 lakkoofsa 5 boqonnaa 118 lakkoofsa 5 ani rakkina koo keessatti waaqayyoon na waammadhee inni immoo in awwaatee jedha daawit rakkina keessa taa'eeti ani rakkina koo keessatti waaqayyoon na waammadhee inni immoo na awwaatee nama gargaara waaqayyo rakkina keessatti kanaaf maqaan waaqayyoo gargaaraadha masaraan jabaan kun gargaaraadha jenna sakutaa wangeelaadhaan nuuf dubbifame kallattiidhumaan gara wangeela Yohaannis boqonnaa wangeela macaafa Yoonaas dhiifama macaafa Yoonaas boqonnaa 2tti deemna isa sana wajjin laalla galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Egaa rakkina koo keessatti waaqayyoon na waammadheedha daawit rakkina keessatti in waamama jedheeti waaqayyo na waammadhee inni immoo in awwaatee iddoo bal'aattis na baaseedha waaqayyo gaa warra isa waamanii garaa ittiin rakkina keessa ta'anii warra isatti iyyatan rakkina keessa ta'anii warra maqaa isaa waaman warra garsaatti waduwaatan garaa ittiin jabaatee darbuun qabu hin garagalu garaansaa rakkina keessa ta'anii warra waammataniif hin awwaata waaqayyo giraa keessatti dhidhimanii warra waammataniif hin awwaata waaqayyo wangeela Yoonaas macaafa Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa kaasisa jiru ilaalla
akkas jedha irra deebiin dubbisa Yoonaas immoo garaa qurxummichaa keessaa Waaqayyo isa gooftichaan kadhate yaa Waaqayyo ani rakkina koo keessatti sin awwaammadhe ati yommus ana jalaa hin awwaatte garaa iddoo lafa jalaa keessaa sitti nan iyyadhe ati immoo sagalee koo anaaf hin dhageesse ati tujuma keessatti garaa galaanaa keessatti na darbatte bishaan humnaan lola'us ana marsee ture xaan kee fi tuulamee darbatamuun bishaan keetii hundinuu anarra yaa'an yommus anoo fuula kee duraa gatameera deebi'ee mana qulqullummaa kee nan argaa laata jedhee nan yaade bishaanonni mataa koo irra yaa'anii lubbuu koof hin sodaachisan tujumni na marsee margi bishaan keessaas mataatti na marme yommus ani gara hundee tullootaatti gara biyya danqaraan isaa bara baraan anarratti cufameetti gannan bu'e ati garuu yaa Waaqayyo gooftaa koo boolla gad fagoo sana keessaa fayyaatti ol na baafte yeroo lubbuun koo na keessa gaggabdetti yaa Waaqayyo koo ansi yaadadhee kadhanni koos mana kee isa qulqullaa'aa keessatti gara kee naaf hin dhufee jedha seenaa Yoonaas hin beektu gabaabseetuma dubbadhee darba inni eessa taa'ee kadhate namni kuni garaa qurxummii keessa taa'eeti garaan qurxummii egaa iddootti namatti toluu miti iddoo ta'anii kadhatanis miti namaaf iddoo miti garaan qurxummii nyaataaf iddoodha malee garaan qurxummii namaaf iddoo miti baay'ee iddoo rakkisaadha achi keessa taa'ee akka kadhate lakkoofsa 2 irratti dubbata kutaa kana iddoo 3 tokkottan qooda qurxummii keessa iddoon inni jiru ni lakkoofsa 2 irratti barreeffame maaltu isaa lafti inni dhaabbatee jiru lafa mijataa miti lafa jiraachuun danda'amu miti 4 irraa hanga 5 gidduutti immoo ni barreeffamee jiru abdii dhabuusaa kan mul'isuudha abdii dhabuusaa abdiin harkaa baduusaa abdii irraa fagaachuusaa raawwatee abdii kutachuusaatu dubbata lakkoofsa 7 irratti ni barreeffame immoo badduu ba'uusaati isa dhumaasaa sadarkaa du'aa irratti gadi buusaatti dubbata jechuudha Yoonaas hanga kana deemiga garaa qurxummii keessa taa'ee abdiinsaa jalaa dhumee inni itti immoo sadarkaa du'aatti gadi bu'e maaliif yoo jettanii rakkina koo keessatti nan waammadhe rakkina keessa taa'a qurxummii garaa qurxummii keessatti rakkina keessatti muddama keessa taa'ee tagaa giraa keessa jira jechuudha ati jedha tujuba keessatti garaa galaanaa keessatti na darbattee jedha bishaan humnaan lola'us ana marsee ture jedha dhaan keef tuulamee darbatamuun bishaan keetii hundinuu anarra yaa'anii jedha hin girifame namni kun egaa laala iddoon ni jiru garaa qurxummii keessa jira achi keessa immoo bishaan keessa jira raafamni bishaanii sarraan darbatamaa tuulamee darbatamuun bishaanii mataa isaarra yaa'a giraa keessa seenee ragaa namni kun yommuu jedhatti bufee lakkoofsa irratti anoo fuula kee duraa gatameera deebi'ee mana qulqullummaa kee nan argaa laata abdii kutatee gaa namni kun arguu danda'aayyii gatameeraanii jedhe ilaa lubbuun keessa jirti gatameera garuu obbeeka akka gatameen beeka namni kun fagoo jira arguu akka hin dandeenyetti of ilaalaa jira lammaffaa jireenyatti deebi'uu akka hin dandeenyetti of ilaalaa jira baay'ee abdiinsaa jalaa mudhuke hin qaccame amileensaa jireenyi isaa jalaa gadi bu'e jechuudha namni kun abdii kutannaa keessatti kufe wanti nabdatu hin jiru dukkanatutti marsee jira isa dhumaa irratti lakkoofsa 7 irratti maal jedha yommus ani gara hundee tullootaatti gara biyya danqaraan isaa bara baraan irratti cufameetti gannan bu'e inni kun egaa isa dhumaatu obboloota ko mandara du'aa keessa seene egaa namni kun du'arran ga'eedha balbala du'aattan seeneedha egaa iddoo danqaraan natti cufamu dukkana keessatti hallixeedha inni kun egaa jireenya irraa fagaatee abdii kutate jechuudha namni kun wanti jireenyatti isa deebisu waan deebi'ee isaaf
carraan inni ittiin jireenya argatu waan deebi'utti hin fakkaanne waan jireenyatti deebi'ee jireenya wal argutti hin fakkaanne habbii gudate hin dhufe hammileensaa hin mudhuke namni kun achi keessatti egaa akkas jedha maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu ati garuu jedhagaa ilaa Waaqayyoo yeroo hundumaa gaafa balballi namatti cufamee gaafa dukkanni namatti marsee gaafa jireenyi namaa kallattiin hundumtuu wal qixxaatee mandaraatti karaa nama qajeelchu bichaa ta'ee karaan nama wal fuudhee mandaruatti nama ergu qofa gaafa ta'ee Waaqayyo garuu dingata kallattii biraa qaba balbala biraa banuu jalqaba gaa ani jedhagaa gaafa raafama bishaanii argu gaafan gara qurxummii keessatti of argu gaafa bishaan naraasu abdiin ani qabu gara balbalatti biyya danqaraan isaa bara baraan anarratti cufameetti gaafan gadi bu'uu koo argu abdiin kutadheedha deebisee garuu maal jedha ati garuu jedha haleluuyaa yaa Waaqayyo gooftaa koo boolla garfagoo keessaa fayyaatti ol na baafteedha nama oolcha Waaqayyo Amen. nama gargaara Waaqayyo warra maqaa isaatti waammatan boolla du'aa keessa ta'anii mandara du'aa keessa buufatanii mandara gaddaa keessa seenanii jireenya abdiin qabne keessa ta'anii jireenya yaaddoo keessa ta'anii warra maqaa Waaqayyoo waammatanii inni garuu Waaqayyo balbala du'aa namarraa cabseetu balbala nagaa namarratti bana jechuudha maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Natti bante ati garuu jedha ati garuu akkas miti jedha anatti kan mul'atu abdii kutannaadha anatti kan mul'atu balbala du'aatti anatti kan mul'atu mana keetti deebi'ee jiraachuu dhabuudha anatti kan mul'atu ifa arguu dhabuudha anatti kan mul'atu iddoo qulqullummaa irraa fagaachuu kooti ati garuu jedha boolla du'aa keessaa iddoon si waan madhetti sagalee koo dhageesse jedha hayyaatti ol na baafte jedha hayyaatti ol nama baasa Waaqayyo dukkana keessaa fayyaatti nama baasa Waaqayyo mandara badduu baade keessaa mandara abdiin keessa hin jirre mandara dukkanni itti marse keessaa maqaan Waaqayyo fayyaatti boolla dukkanaa keessaa mandara nagaatti nama baasa jechuudha nama oolcha gaa Waaqayyo eessa magaalaa rukutame keessaa eessa biyya abdiin qabne keessaa eessa iddootti liqimfaman keessaa eessa boolla du'aa keessaa Waaqayyo maqaan Waaqayyo dukkana keessa ta'anii warra isa waammatanii dhagaa inni nama oolcha gaa maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Haleluuyaa du'a keessaa nama oolcha badiisa keessaa nama oolcha hawwaala keessaa nama oolcha danqaraa du'aa namarraa cabsa Waaqayyo danqaraa du'aa sanamatti marsee sanamatti cufame boolla du'aa keessaa Waaqayyo hawwaala du'aa keessaa nama baasa jechuudha gaa Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u inni sadaffaan namaaf lola Waaqayyo lolaadha maqaan Waaqayyo lolaadha Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 22 lakkoofsa 4 irratti Daawit ammas akkas jedha Waaqayyoon isa jajamaan waammadhaadha inni immoo harka diinota koo na oolchaa isa jajamaan waammadhaa maqaa Waaqayyoon waammadhaa inni immoo harka diinota koo na oolcha obboloota ko wanti jireenya namatti marsu wanti nama sodaachisu wanti nama raasu diinni keenya seexana qofaa miti wanti jireenya keenya wara hundumtiyyuu diina qaba wanti faallaa ta'e tokko waan faallaatti ta'e sanaaf diina yeroo hundumayyuu dhukkubni fayyaa keenyaaf diina beelli jireenya keenyaaf diina jireenyi nuti jiraannu wal'aansoon dura jiru hundumtu mataan isaa diina jechuudha wanti nu qoru tokko wanti haala nutti cimsu tokko wanti haala mijanne keessa nu galchu tokko hundumti isaayyuu diina jechuudha egaa Waaqayyoon waammadhaadha inni immoo harka diinota koo na oolchaadha Daawiti namni akka Daawit maqaa Waaqayyoo akka meeshaa lolaatti itti fayyadamu hin jiru namni kun tolchee beeka Waaqayyoo meeshaa lolaa ta'uusaa baay'ee seenaa Israa'el keessatti maqaa Waaqayyootti namni fayyadame namni akka Daawit hin jiru bara Daawit keessatti seenaa Israa'el keessatti bara warqee jedhama barri Daawit sababni isaa namni kun Waaqayyo wajjin walitti siqa Waaqayyo wajjin wal beeka muuxannoo gaarii qaba maqaa Waaqayyoo meeshaa lolaa ta'uusaa maqaa Waaqayyoo iddootti baqatan ta'uusaa maqaa Waaqayyoo oolchaa ta'uusaa iyyuu namni kun sirriitti beeka jechuudha baay'ee inni bukeessaa yeroo hundumaa lola gaafa dhaqu namni kun Waaqayyoo gaafata lolluu dhanneedha maqaan kee nu gargaaraayii nuuf loltaan wajjin jirtaayii jedha takkaan ba'u lolatti ta'e Waaqayyoon hin gaafatin
maqaan kee meeshaa keenya keessa jiraadha. Maqaan kee mandara keenya keessa jiraadha. Dursee of gaafata waaqayyoon gaafata. Nu gargaartaa lola oollanne warra Filisxeemin gaafa lolu biyyoota ollaasaa jiran diinota isaa lolan sana hundumaa gaafa lolu Amaaleqotaan gaafa lolu waaqayyoon wajjiniin jirtaa maqaan kee jiraa jedhee gaafata jechuudha. Sababni isaa waaqayyo lola keessa hin jiru taanaan maqaan waaqayyoo hin jiru taanaani hin milkaa'ani. Waaqayyo yoo nama wajjiniin jiraachuudhaaf baatee milkoominni hin jiru. Daawit kanaaf egaa waaqayyoon nan waammadhaadha. Seenaa Israa'el keessatti namni kun egaa nama waaqayyo wajjin muuxannoo gaarii qabudha. Macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 17 gaafa laallu seenaa isaaf Gooliyaadin argina hin beektu. Baay'ee sinnibaa mucaan sun yeroo sanatti daa'ima Daawiti homaan qabu daa'ima xiqqaadha. Lama oolota eeguu iddoo adda waraanaa warri Filisxeemii fi Israa'eloon iddootti walloletti dhufe obboloota isaa ilaaluudhaaf. Dhumarratti to'achi dhaabbatuuti namichi guddaan tokko dheeraan tokko Gooliyaad achi as ba'ee saba Israa'elootonni wareersu arge. Toonni sodaachisu arge. Namni kun maal ta'e jennaani akkasitti nutti dhaadata namni addatti isatti ba'ee isaan lolu dhabamee nu sodaachisaa jedhanii itti himan. Itti fufee nan naqaa jedhe. Nan lola nama kanaan jedhe. Annan lolaa jedhe. Akkamitti loltaa jedhaniin. Ani waaqayyoon nan qaba. Ani yeroo hundumaa hoolota abbaa kootii gaafan tiksuyyuu yeroo hamaa qenne dhufu yeroo leenci dhufanii hoolota abbaa kootii fudhatan ani afaan isaanii keessaa kukkuteetan hin buusaa namicha kanaan na lola waaqayyo na gargaaraa jedhe gabaabsee gara san dubbachuu barbaadeettan seenaa isaan beektu waan ta'eef. Sana booddee haalli mijatee walitti dhiyeessani. Daawit gaafa laalu mucaa daa'ima xiqqaadha. Gooliyaad immoo nama dheeraa nama lola beeku nama jabaadha. Hin tuffatee jedha laalatti ilaalee mucaan naani sareedhaa kana tulee annatti dhuftu jedheeniin. Jireeti foon kee kukkutee allaattii waaqa irraatiif nan godhaa jedheeniin. Allaattii fan kennaa mucaati eenyudha jennaan waan tokkotti dubbate Daawit muuxannoo qabu keessaa iddoo hoolota tiksutti iddoo hoolota abbaa isaatii tiksutti waan muuxate waan beeku waan yeroo hundumaa gochaa oolu maqaa waaqayyoo isa hundumaa danda'u. Isa gararraa hundumaa jiru samma macaafa faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa tokkorratti ilaalle golgaa isa hunduma gararraa isa jiru inni achuma dhaabbatee maqaa waaqayyoo nama kana caalu isaan arge jennaan akkasii jennaan tole ati meeshaa keetiin na waraantaa gochuu hin dandeessaa ani garuu maqaa waaqayyoo isa hunduma danda'u sasitti geessu maqaa waaqa Israa'eliin sittan dhufaa jedheeniin. Achi agaasaa fuudhee maqaa waaqayyootiin itti darbatee jedha hadda isaa dha'ee lafaan dha'ee jedha Gooliyaadin. Gooliyaad yoo fudhattanii nama baay'ee lola beekudha nama uffateedha meeshaa waraanaa qaba waaqayyo garuu diina keessan gaafa akka keessanitti kennu haalli inni ittiin qophaa'e homaa miti. Haalli isin keessa jirtanis homaa miti. Waaqayyo haala mijeessaa hin lolaa hin danda'a humni kan isaati hin oolcha jechuudha waaqayyo. Kanaaf maqaa waaqayyootiin dhagaa tokkichaan namicha guddaa sana hin diriirse jechuudha. Namaaf lola waaqayyo. Hin lola waaqayyootu. Daawwititu dha'ee miti. Hadda namichaa qofa iddoon duwwaan gateettiin isaa uwwifameera. Sibiila boorajjiitiin mataan isaa uwwifameera. Jilbi isaa uwwifameera. Garaan isaa uwwifameera. Lafti rukuttan hin jiru nama sana yoo ilaaltan. Bodeen inni ittiin daawwitu waraanuudhaaf qopheeffatee akka kiiloogiraama 7 gararraa sanaa ol mazzanaa jedha ulfaatinni isaa baay'ee nama sodaachisa. Sana hunduma gararraatti garuu maqaa waaqayyoo qabatee namicha kanatti dhiyaate jechuudha. Maqaa waaqayyootiin gaafa itti darbatu hin diriirsee jedha maqaan gooftaa bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyo maqaan isaa lolaa dhagaa. Hin lola waaqayyo. Namaaf lola. Nama oolcha. Itti fufeetuma boqonnaa 18 gaafa laallu Saamu'eel isuma jalqabaa jechuudha. Daawwita too faarfatoo too gitaara rukutuu jedha. Saa'ol inaaffaadhaan guuteedha. Garaansaa seexanni garaasaatti galee jedha. Hin hinaaffee jedha. Boodeesaa fuudheeti Daawitiin waraanuudhaaf gaafanni keenya walitti dabala nama kana
masaraa mootummaa isaatii wajjin yookiin immoo keenyaan girgiddaa mana isaatii wajjin walitti kan dabalee gaafanii darbatu Waaqayyo garuu Daawitiin jalaa miliqseedha. Haleluuyaa, maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Ameen. Jalaa miliqsee jedha. Waaqayyo si'a lama jalaa miliqeedha Daawit. Si'a lama jalaa miliqe gaafa inni boodee isaa teessoo isaa irraa fuudhee fuuldura isaa taa'ee faarfata. Bishaan kun yeroo hundumaa gitaaraan jechuudha. Gitaaraan naa faarfadhu jedhaan. Otoo inni taa'ee faarfatu hafuurri naaffaatti galee jedha. Boodee isaa luqqifatee gaafa inni darbatu Waaqayyo immoo jalaa miliqseedha. Obboloota koo maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Ameen. Biyyi lafaa sochoosuu hin danda'u. Meeshaan waraanaa sochoosuu hin danda'u. Haalli itti bu'uu hin danda'u. Akka nama isin ibsutti jechuudha. Wanni biyyi lafaa godhe kuni wanni biyya lafaa gochuuf jiru kuni maqaa kana hin danda'u. Warri maqaa kanatti baqatan, warri itti amanatan, wanna dhufuuf jiru, wanna dhufe, wanna kana booda hunduma isaayyuu hin oolu jechuudha. Waaqayyo isaan oolcha. Ameen. Masaraa kanatti warri dheensan, maqaa Waaqayyootti warri baqatan, ulfina isaa jala warri seenan, gaaddisa isaa isa hunduma gararraa jiru jala warri buufatanii hin golgamu jechuudha. Hin kadhanna. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Ameen. Hin kadhanna Waaqayyoon. Iddoo itti baqatan inni oolchu eenyunni? Iddoon itti baqatan eenyu? Inni namaaf lolu eenyu? Inni nama gargaaru eenyu? Giraa keessatti gaafa uummatan inni namaaf dhaga'u eenyu? Boolla badiisaa keessatti bu'ee kan nama barbaadu eenyu? Rakkinaaf girama keessaa ol nama kan nama baasu fayyaatti inni nama jiraachisu eenyu? Maqaan Waaqayyoo harka diinaa harka biyyi lafaa darbatu dhibeen biyya lafaa ni darbatu hiisa nama balleessuudhaaf darbatamu hundumaa jala nama oolcha jechuudha. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Ameen. Galanni maqaa keef haa ta'u. Gooftaa bara baraa maqaa hin haa ulfaatu. Sagalee kee jaalutti dubbatti ulfaadhu. Gaanda biyyi lafaa jedhu miti. Isa biyyi lafaa beektonni jedhanii miti. Siyaa Waaqayyo gooftaa koo waan namarraa dhagaa ooluu miti. Maqaan kee gimbii jabaa hunduma gararraa isa jiru hunduma irratti aboosa qabu hundumarraa nama oolchuu isa danda'u akka sagalee keetti nutti dubbatteerta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin saba kana oolchuun fedha kee haa ta'u. Sabni kun waan hundumaa dhiisee maqaa keetti akka dheelsu maqaa keetti akka fiigu qulqulloonni gara keetti fiigu warri maqaa kee beekan gara keetti fiigu warri maqaa kee waammatan in oolu warri yaa Waaqayyo sitti wazootan darbannaa diina isaanii in oolu. Rakkina isaan keessatti kuban keessaa maqaan kee in oolcha. Biyyaa Waaqayyo iddootti isaan abdii kutan keessaa maqaan kee in oolcha. Hin jiraannu du'a biyya lafaa wajjin hin jiraannu nagaa hin arginu ifa hin arginu nuyi kana booda jireenyi keenya dhidhimeera warra jedhaniif ati fayyaatti boolla badiisaa keessaa ol nama baasuu beekta Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuusin saba kanaaf sin kadhadha. Sin kadhadha. Wanna biyyi lafaa darbatu. Wanna seexanni darbatu, wanna haalli darbatu, hundumaa jala Daawitiin akka oolchite boodeesaa ol jala yaa Waaqayyo. Daawitiin akka oolchite meeshaa hamaa, eeboo hamaa isa yaa Waaqayyo Gooliyaad qarate sana jala akka oolchite akka miliqsite saba kana isa biyyi lafa guyyaa guyyaatti darbachaa oolu hundumaa jala fannoo kee jalatti akka dhoksituuf sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuusin sabni kun immoo akka ol deebi'u. Iddoo isa gararraa hunduma gararraa isa jiru golgaasa hunduma gararraa isa jiraatu maqaa keessa amanamaa gaaddisa hunduma gararraa jiru jala seenee akka jiraatuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin saba kana gargaari. Ameen. Sagalee kee jaalutti dubbatti ulfaadhu yeroo hafe nuuf eebbisi maqaa Yesuusin ameen. Ameen. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Garaan keenya Waaqayyotti gammadaa dubbii Waaqayyoo isa jiraataa Waaqarraa nu dhufee fi maqaan Waaqayyoo bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Ameen. Obboleessa keenya Tsegaye mucaa keenya Tsegaye in eebbifna garaa keenyarraa Waaqayyo isaa eebbisuu ayyaana kanatti immoo kanarra caalaa isaa muudu isaa dibu Waaqayyo. Ameen. Ameen. Amen. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Really, it's a blessing. It's a very touching word of God. Amma gara kadhannaatti tullixin obboleettii keenya Feben ittaana nanafeeraa Feben Waaqayyo saba keenya baay'ee namatti eebbisee bara dheeraa Waaqayyo kan ittiin tajaajilamedha qodaan kuni.
arras kunoo illabsiti dhaabatte waaqayyoon hin galateeffanna waa'ee obboleettii keenyaaf waa'ee abbaa manaa ishee abdiidhaaf galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma kaleessa waldaa isaaniin tajaajilee onlaayinii achirratti baay'ee isheenis dhangalaasaa turte. Egaa kun waldaa keenyatti darba borii jedheetanitti dubbadhe tolenaan jette kunoo ammas egaa jirtamanii feban. Jiraayye. Obboleettii koo siif hafuura qulqulluuf addoo gadhiiseera isaanii sitti kenne nuu kenniga. Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u. Sagalee waaqayyoo akkuma dhaggeeffachaa ollee waaqayyo karaa sagalee isaa akkuma nutti dubbataa ollee isa ormi nutti darbatus isa obboleessi nutti darbatus isa haalli nutti darbatu isa barri nutti darbatu jala lafti nu itti baqannee oollu Gosa hundumaa danda'u harka waaqayyoo jala maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Inni moonuuf hundee nagaa keenyaati, sababii nagaa keenyaati. Ameen. Dhukkubi yoo jiraate haalli ciccimaan gurguddaan sammuu namaan ol ta'u yoo jiraate hundeen nagaa keenyaa Kiristoos galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Yeroo isa jala jiraannu homti nu nunnaasisu. Hallelujah. Faarfannaa masin beektan hin faarfadha walii wajjin faarfanna lafuma teessan taa'aati dubbadha dhugumadha gooftaadha jireenyi keenya hamma akka isaan adda nageenye boris isumatu nu ceesisa galanni waaqayyoof haa ta'u isa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo jenne walii wajjin ittiin gooftaa kana jajan. Amen. Isa jireenyi koo, isa jireenyi koo, Yesuusidha hundeen nagaa koo. Amen. Isa jireenyi koo, isa jireenyi koo, Yesuusidha hundeen nagaa koo. Isa jireenyi koo, isa jireenyi koo, Yesuusidha hundeen nagaa koo. Hallelujah. Ol jedheen adeema nagaa guddaan qaba. Keessi koo sooressa dhimma maaliin qaba. Erganni dhalate keessa koo keessatti jechaan oli ta'eera nagaan keessa kootti. Hallelujah. Isa jireenyi koo, isa jireenyi koo, Yesuusidha hundeen nagaa koo. Isa jireenyi koo, isa jireenyi koo, Yesuusidha hundeen nagaa koo. Tola foji gaarii isa tu hojjete isumaan hin dhaabe qulqullootaan qixxeen gaa'ee koo ta'eera qooda ofii kooti maaltu addaan na baasa Yesuus gooftaa kooti isa jireenyi koo, isa jireenyi koo, Yesuusidha hundeen nagaa koo. Isa jireenyi koo, isa jireenyi koo, Yesuusidha hundeen nagaa koo. Bolla du'aa keessa isaan baafame hundee nagaa kana irratti ijaarame mirre aangoon du'aa
taaboon qabu. Dukkana si darbeera lamuunan qaqqabu. Isaa jireenyi koo isaa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo. Isaa jireenyi koo isaa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo. Keessa koo jiraata ana dhiiseen deemu. Qaabii fittamanee ormatti nan kennu. Yesus qooda kooti narraan fudhatamu. Diina kooti of jajeen kanaaf kanan boonu. Isaa jireenyi koo isaa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo. Isaa jireenyi koo isaa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo. Isaa jireenyi koo isaa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo. Isaa jireenyi koo isaa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo. Bolla du'a keessa isaan baafame. Hundee nagaa kana irratti ijaarame. Mirre aangoon du'aa narra taaboon qabu. Dukkana si darbeera lamuunan qaqqabu. Isaa jireenyi koo isaa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo. Isaa jireenyi koo isaa jireenyi koo Yesuusidha hundeen nagaa koo. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamii Feben Waaqayyo siyaa eebbisu barabaraan. Guyyaa gara biraa walitti deebinutti ayyaanni isaa siif baay'atu durqubaa kee faarfattaa. Amma kunoo Waaqayyo jasitti godhee sagalee mucaa kee si bukkeedhaan dhageenya. Inni sin eebbise Waaqayyo barabaraan eebbifamu. Ameen. Itti fufaa inni mar'aatti daga kutee nu fide gaa nu biraanaaf. Saba Waaqayyo iddoo jirutti hin galateeffannaa. Hundumti keessan dubbii Waaqayyo irra dhaggeeffanne irratti sagalee faarfannaa irra dhaggeeffanne hundumaa irratti hundoomnee Waaqayyoon Waaqa jiraataa galateeffannaa. Hundumti keessan jireenya keessan qopheessaa yerootti Waaqayyoon galateeffannu ta'a. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Rababa sandura labagadina namatu lamando. Yesus Kristus ilma Waaqayyo dubbii kee jiraataa gara keenya dhufe. Faarfannaa weedduu hafuuraatiin Waaqayyo Waaqa jiraataa nu eebbifte saba keetti dubbatte ergaa kee. Gaaddisaa da'oo jajjabaa gooftaa Yesus Kristos namni itti baqatee oolu biyya lafaa kanarraa iddoo amansiisaa tokkoyyuu kan jirre dhageenye. Gooftaa Yesus Kristos kellaa ofitti ijaaraniiru mootonni baay'een. Gimbii ofitti ijaaraniiru. Ijaarsi gimbii isaanii isaan hin oolchine. Waaqayyo daannoon isaanii isaan hin oolchine. Garuu ni nama oolchitu. Oolchaaf of kalchaan dhala namaa si duwwaadha. Waaqayyo saalli nuti darbatu sa jireenya keenya irratti boodee murtuxxifatu. Aangoo diinaa aangoo seexanaa hundumaa caccabsitee bara keessatti yaa Waaqayyo
Nulluk siftee guyyaa kanaan kan nu geesse. Ati Waaqayyo Waaqa jiraataadha, maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amen. Bara baraan gooftaadha, bara baraan mootiidha, bara baraan jiraataadha, bara baraan itti buftee jiraatta. Warri sitti kooluu galanis bara baraan itti bufanii jiraatu. Bara baraan yaa Waaqayyo hin qaxxaamuru hin ce'u. Waaqayyo kellaan diinaa masaraan diinaa isaan hin dhoowwu. Waaqayyo hundumaa keessa qaxxaamuranii hundumaa cabsanii darbanii daangaa seexanni kaa'e hundumaarra qaxxaamuranii destinii isaaniitiin geessaa. Iddootti nu akeekkattee nu geessaa. Addootti nu yaaddee kaatee nu geessaa. Waaqayyo Waaqa jiraata, galanni bara amma bara baraatti si duwwaadhaaf haa ta'u. Kiristoos ilma Waaqayyo siin galateeffanna. Galanni Waaqa irratti lafa irratti bara baraan siif haa ta'u. Ati jiraataadha oo ati bara baraan ol jettee kan jiraattu. Aangoon kee kan bara baraa kan ta'e ati Waaqa keenyadha. Bara kana hundumaa keessatti nu eeddeetta yaa Waaqayyo. Namni akkasi baree gara kee dhufu barbaadda. Namni si wajjin wal quunnamtii akka inni lafa irratti uumu barbaadda. Akka inni si wajjin ilaameedhaan deddeebi'u barbaadda. Waaqayyo jireenya dukkanaa liqitii keessaa kan nu baafte. Ifa san dubbatamne keessatti nu gashite. Jireenya keenya si wajjin wal shaakalsiisuu barbaadda. Wal barsiisuu barbaadda. Kanaaf yeroo hundumaa haala gegeddarta. Waaqayyo addunyaa isa mudate. Waldaa biyya lafarra jirtu hundumaa inni mudate kun siin beeku, siin baru, gara keetti guddachuu, siin caalaatti yaa Waaqayyo baruutti akka isaan fidu. Fedha keef jaalala kee haa ta'u yaa Waaqayyo. Amen. Waldaa keenya keessumatti fuula kee duratti dhiyeessina. Gara keetti siquu, gara keetti dhiyaachuu, gara keetti guddachuudhaaf sababii kanuu ta'u. Yeroo asii baanu yaa Waaqayyo waan walii dhugaa baanu ka qabaannu. Karaa dabarree hundumaa keessatti irree kee arguudhaan, haala keessa qaxxaamurree hundumaa keessatti nu wajjin ta'uu keetiin wanta nuu ta'e baay'ee isaa dhugaa ba'uu akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenyatti dhuga ba'umsa uffisi ati yaa Waaqa. Amen. Gooftaa guyyaa guyyaatti si kadhanna. Situ carraa kana nuu kenne. Kanaanis waan of himnu hin qabnu ayyaana isaas nuu kenne. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Borii qabnee sagantaa qabnu hundumaa irratti ayyaanni kee maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nu wajjin haa ta'u. Waaqayyo nu eebbisi. Guyyaa keenyaaf baroota keenyaa hafan hunduma isaa hoo harka isaanii qabeen saba keessitti kenneera. Waaqayyo hamaa hundumaatti isaan eegi. Qilleensa urraa Gooftaa Yesuus Kiristoos bubbee bubbisaa jiru kanarraa ijoolleen kee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan golgamana ta'an. Golgaan maqaan kee golgaadha. Dhageenya irras erga ji'a tokko asii inuma nutti odeessita golgaadhaati. Golgaadha Gooftaa bara baraati. Namni cabsatee si bira darbee nutti darbu hin jiru. Balaan siin cabsatee nutti darbuu danda'u hin jiru. Dhukkubni siin cabsatee nutti darbuu danda'u hin jiru. Balaan siin cabsatee maqaa jiraataa gimbii jiraataa kana cabsatee as darbuu danda'u hin jiru. Haleluuyaa. Kanaaf Gooftaa bara baraa ayyaanni kee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan nuu baay'ateef galanni isaa haratee siif haa ta'u. Bara keenya hundumaa hoo borii qabnee sagantaa qabaan hundumaa irrattis akkasuma nu wajjin ta'i. Maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si kadhanna. Akkuma mi'uutii irra jirutti kadhata Gooftaa kadhanna mi'uutii umarra akka jirutti. Sabooddeen eebbaan isinii xumura. Yaa abbaa keenyaa Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akkuma ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya irraa nuu kennu. Yakka keenya nuu dhiisi. Nus kan nu yakkaniif akkuma dhiibnu. Qorumsatti nun galchin. Hamaa nu oolchi malee. Mootummaan hankeeti yoo. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa. Eebba isaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif eebsu sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaa siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u amma.